Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu harka fuunee baga jiraatanii irra barnoota bareedaa wayii isiniif qabadee dhufeen jira. Barnoota kana duraanis isin barsiiseen ture. TikTokiin kiyya akka duraanis sun jalaa gubatee kana follow naa godhaati. Laayikii godhaa dhiyootan keessaniif share copy linkii godhaati. Waliif illee follow godhaa wal jajjabeessaan isiniin jedha. Barnoota irraa kanan qabadee dhufee Google Chrome kana keessa seentanii jechuudha. Jawwaalii keessa yeroo tokko videos suuraas waan adda addaa ofumaa isaatiif gadi buusa jechuudha. Mizaaja keessan malee yookiin fedhii keessan malee. Inni kan biraa immoo namni tokko jawwaala keessan isinii wajjiniin fayyadamuudhaaf akkaataa itti ofirraa cufattan isin agarsiisa. Nafaana turtii gaarii godhaati. Lookishina keessan illee akkaataa itti namni tokko otoo isin lookishina banatin lookishina banaa kan jiru jechuudha. Kan keessootiin banaa jiru ofirraa qollofattan isin agarsiisa. Nafaana turtii gaarii godhaati. Sirriitti viidiyoo kana sirriitti tingi godhaati. Share godhaa dhiyootan keessaniif keessattuu ijoollee shamarranii waan hin beekneef jechuudha. Amma hin beeknu walii qoonna. Google Chrome keessan keessa yeroo seentanii awwala jechuudha. Bakka tuqaa sadii kana ni argitu. Bakka inni cuqaaftanii bakka kanaa jechuudha. Ni cuqaaftanii san booda yoo nakkanti isinii dhufe setting bakka jedhu kana ni cuqaaftan jechuudha. Settingis bakka jedhu kana ni cuqaaftanii bakka kana jechuudha. Isinitti mul'ataami. Bakka kana ni cuqaaftanii yoo akkanatti isinii fide ammalleetu ol harkiftuu jechuudha. Ol harkiftaniitu ol harkiftuu jechuudha. Qalumaan nafaana turtii godhaati. Bakka kana jechuudha. Isti setting bakka jedhu kana ni cuqaaftu jechuudha. Kunoo bakka kana ni cuqaaftu. Yeroo akkasitti cuqaaftanii awwala lookishina bakka kana jechuudha. Gadi cuqaaftu jechuudha. Kunoo bakka kana ni cuqaaftu. Sakana jechuudha. Bakka kana inni ofirraa cuftan jechuudha. Kunoo bakka kana inni amma banaa jira. Cufeen isin agarsiisa jechuudha. Akkasitti ofirraa cufattu jechuudha. Kan ammallee deebineetu kaameraa namni jawwaala keessanii wajjin isinii wajjin konneenti godhee itti fayyadamu kaameraa kana ni cufattu jechuudha. Ammallee kanarree ofirraa cufattanii bakka kana ammalleetu bakka kana akkuma sammaatti jechuudha ofirraa cufattanii jechuudha. Kunoo bakka kana konneenti gootanii san booda ammalleetu bakka sagalee waraabu kanallee jechuudha. Nam tokko jawwaala yeroo isin asoftan isin waraabuu mala feetan ni cufattanii feetan immoo dhiisuu dandeessan jechuudha. Bakka kana xuxxaniitu cufattanii jechuudha. Isas san booda akkaataa itti jawwaala fakkeenyaaf jawwaala guute ofirraa cufattan isin agarsiisa. Kunoo bakka kana jechuudha. Jawwaalli karaa ta'uun ni mala. Bakka kana ni cuqaaftu jechuudha. Kunoo kan fedhii keessan malee viidiyoo suuraa waan adda addaa aappii tokko gaditti buusa jechuudha. Bakka kana ni cuqaaftanu jechuudha. Ni cuqaaftu bakka kana. Kunoo bakka kana akkuma sammaa kanatti ni cufattanii jechuudha ofirraa. Akkasitti cufattanii jechuudha. Kanaafuu barnoonni kiyya irraa kana fakkaata. TikTok kiyya follow godhaati. Keessattuu ijoollee shamarranii waan hin beekneefu share godhaa copy linkii wal godhaati. Laayikii godhaan jajjabeessaan isiniin jedha. Barnoota taanu akka isiniif isin bira ga'uu fi follow godhaati. Inshallah barnoota hanga danda'u irraa hanga dandeettii kiyya irraa isiniif daddabarsaa.